amma social media irratti mirga bilisummaadhaan ibsachuun daangaan isaa ija seeraatiin eessaa hanga eessaatti. Post gochuun kee dura odeeffannoon ati post gootu kun maali? Du'a injiinaraa fi moodel Qananii Addunyaa wal qabate. Itti gaafatummaa yakkaasni qaba, itti gaafatummaa hariiroo haasaa beenyaa walii wal qabate. Artist Andu'aalam Gosaa shakkameetiin mana hidhaa seenee mirga namaa kan tuqu yoo ta'e immoo daangeessuu qabna. Namoonni hedduun social media irratti yommuu maqballeessiin irratti raawwatamu yaadonni garaagaraa sirrii hin taane eenyummaa isaanii xureessan yommuu gaggeeffaman maqaa gaariidhaan hawaasa keessatti waamamu namiidhee jira. Yayyaa ashamaa daawwattoota Isaam Show turbe keenya eeggannee qaama seeraa irraa waa'ee social miidiyaadhaan wal qabatee haasa'uudhaaf keessummaa addaa qabannee dhufneetiin jira. Hanga xumuraatitti nu faana turaan affeerraa keenya jaalalaa fi kabajaan guutameedhaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isaam Show baga nagaan dhuftan. Waamichi keenya kabajanii asitti argamu keessaniif hedduu galatoomaa isin jechuu jaalanna. Maqaa isinis waan affeertaniif baay'ee galatoomaa. Ayyee mee isinummaan daawwattoota keenyaaf of barsiisaa. An Tamaam Ahmed jedhama. Ogeessa seeraati. Ammaan tana hojiin kiyyaa hojii abukaatummaa hojjedha. Mustabbaa seerummaanis gansaanis abukaatumaanis most gara waggaa 17 hojjedheetiin jira jechuudha gama muuxannoo seeraati. Baay'ee namatti tola. Mee gara yaadota keenyaatitti haaseennuuti ogummaa gaazexeessummaa yookiin free pressiin mirga bilisummaadhaan yaada ibsachuu keessattuu ammootu yeroo ammaa social media irratti mirga bilisummaadhaan ibsachuun daangaan isaa ija seeraatiin eessaa hanga eessaatti yaada jedhu irraa jalqabnu. Tole namni tokko miidiyaa waliin wal qabatee mirga miidiyaa uummachuu hojii gaazexeessummaa hojjechuu mirga hin qaba. Mirga kunis seera baheetii jira jechuudha. Proclamation miidiyaatu jira seeraan lakkoofsisaa 1238 2013 qabee seeraan tumamee namni kamuu hojii gaazexeessummaa waliin wal qabatee miidiyaa irratti bobba'uu yoo barbaade seera kanaan labsii kanaan hayyamameefii jira jechuudha. Haala saniin namni deemee qaama mootummaa biratti galmaa'ee hayyama fudhatee hojii miidiyaa hojjechuu hin danda'ama jechuudha. Irratti bobba'uun hin danda'ama. Akkana jechuun garuu namni kamuu hojii miidiyaa irratti bobba'uu hin danda'ame yoo jedhamu akka barbaadetti hojii gaazexeessummaas haa ta'u hojii miidiyaa hojjechuun hin danda'ama jechuu miti. Hayyamni kun hayyama seera qabeessaadha. Waan irratti bobba'utu hojii ati hojjettu. Fakkeenyaaf oduu kan hojjettu yoo ta'e oduun kee isa sirrii ta'e odeeffannoo bu'uura qabaate oduu sirrii ta'e hojjechuu qabda. Dhimma odeeffannoo adda addaas yoo ta'e hojii bashannanaas haa ta'u hojii daldalaas haa ta'u fakkeenyaaf commercial media commercial waan jedhamu jira. Isarratti kan hojjettu yoo ta'e social media irratti kan hojjettu itti gaafatummaa waliin kan mirgi kun kasii kennamu hayyama kanarratti baaftee kan hojjechuu dandeettu itti gaafatummaa waliin itti gaafatummaa san kan baatu yoo ta'e bobba'uun hin dandeetta. Akkas jechuun miidiyaa banatti jechuun immoo akka barbaaddetti oduu hojjechuu hin dandeetta jechuu miti. Odeeffannoo adda addaa tamsaasuu hin dandeetta jechuu miti. Kanaaf mirgas ni qaba. Itti gaafatummaa seeraas ni qaba jechuu barbaada. Yeroo ammaa kana ka wanti hunduu gara social mediaatitti dhufeetiin jira. Namni dhufeetiin waan barbaade irratti yaada barbaade hin kaasa. Maqballeessii walii wal qabatee nama maqaa xureessuudhaan wanta ragaadhaan hin qabatamne irratti yaada garaagaraa yommuu faca'an miidiyaa irratti hin argina. Ija seeraatiin akkamitti ilaalamaa adabbiin isaa hoo hangamii seeraan? Dhugaadha namni mirga yaada isaa ibsachuu ni qaba. Freedom, right of freedom speech waan jedhamu, right of freedom speech and expression waan jedhamu jira. Mirgi kun mirga uumaan ilmi namaa tokko horatedha. Internationally recognized waan ta'edha. Akkasumas immoo akka biyya keenyatti illee seerri bahee fi heera mootummaarraa kaasee jechuu heerri mootummaa mirga freedom of express democratic right waan jedhamu jira heera mootummaa keenya keessatti paartii waan irratti namni mirga isaa yaada isaa waan itti dhagamu ibsachuu ni danda'a. Heeraan kan tumameef jechuudha mirga qaba. Akkasumas immoo seerota adda addaanis seera miidiyaan isaa ta'u haalli mirgitti namaaf
kenname ni jira jechuudha. Kana jechuun immoo namni yaada isaa ibsachuu ni danda'a jechuun immoo itti gaafatummaa hin hordofsiisu jechuu miti. Fakkeenyaaf muuxannoo addunyaarraa namoonni muraasaa ilmi namaa uumaadhaan yaada isaa ibsachuu hin danda'a. Kan jedhu falmiin akkanaan akka addunyaatti jechuudha. Keessattuu ogummaa seeraa waliin wal qabatee ilmi namaa yaada isaa ibsachuu haala kamiinuu mirga uumaadhaan argateedha jedhanii ibsan. Namoonni muraasa immoo dhugaadha ilmi namaa yaada isaa ibsachuu uumaadhaan kan argate ta'us haalli inni itti yaada isaa ibsachuu kun mirga nama dhuunfaa kan tuqu yoo ta'e, mirga namootaa kan tuqu yoo ta'e, mirga sabaaf sablammootaa kan tuqu yoo ta'e, or any racial ethnic based mirga namaa kan tuqu yoo ta'e immoo daangeessuu qabna, daangeffamuu qaba. Akkasuma immoo seeraanis itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba kan jedhu yaada kaasan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo muraasa Ameerikaa waliin wal qabate, Euroopa waliin wal qabate, seerri hin baane ture kan waliin wal qabate itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba moo hin qabu irratti falmaa turan. Dhumarra garuu maalirratti murteessanii maaliif dhiibbaan dhufe mirga qaba. The right of free speech and expression kuni deemamee dhiibbamee hawaasa irratti, biyya irratti, national interest hawaasaa fi biyya irratti dhiibbaa fide rakkoo uumee jechuudha. Akkasii kanaaf maal goonu jedhanii keessattuu Ameerikaa waliin wal keessattuu mirga kana Ameerikaatu release godhame jechuun free godhe. Rakkoon qabu yaada kee ibsachuu dandeetta. Amma dhumarratti rakkoon isaa mudannaaniin seera itti baasuu eegalan jechuudha. Itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba. Mirga kun uumaadhaan ilmi namaa kan argate yoo ta'es itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba jechuudhaan isaanis amma seera irratti baasanis keessattuu hate speech waliin wal qabatee, abusive harassment waliin wal qabatee, personal ethnic amantaa waliin wal qabatee waan akkan hawaasa keenya jeequu danda'u. National interest keenya waan jeequu danda'u yoo jiraate seerri irratti ba'ee itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba, adabsiisuu qaba jechuudhaan seera itti baasan Europe the same, European saala saniin seera itti baasanii biyyi keenyas Itoophiyaanis dhiyoo kana seera itti baaftee jirte. Hate speech proclamation jedhama lakkoofsa isaa siimuu danda'a. Lakkoofsa 1180 bara 2012 ba'e. 1185 bara 2012 ba'e maal jedhanii baasanii hate speech and defamation proclamation jedhanii baasan. Dhiyoo kana ba'e jechuudha. Akka muuxannoo addunyaarraa yookaan biyyoota biraarraa argatan sanirraa ka'anii isaanis nulleen akka Itoophiyaatti seera baafannee jechuudha. Kanaaf seerri kuni mirgallee sii kenna. And then itti gaafatummaa seerallee fida jechuudha. Kanaaf mirgi sii kennamee jira. Fakkeenyaaf namni tokko mirga yaada isaa haala kamiinuu sagaleenis haa ta'u, viidiyoonis haa ta'u, suuraanis haa ta'u, barreeffamaan ibsachuu hin danda'ama jedhamee yoo mirgi kennameef garuu waan inni raawwatu sun mirgi inni qabu sun itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba jedhamee itti gaafatummaa yakkas ni qaba fakkeenyaaf. Mirgi ati fakkeenyaaf odeeffannoon ati tamsaastu. Fakkeenyaaf social media irratti kan tamsaastu yoo ta'e yookaan post kan gootu yoo ta'e yookaan videos kan hojjettu yoo ta'e waan ati hojjette sun mirga nama dhuunfaa kan tuqu yoo ta'e, mirga sabaaf sablammootaa kan tuqu yoo ta'e, mirga amantaa nam tokko kan tuqu yoo ta'e, and then group rights waan jedhamu jira. Mirga uummataa kan tuqu yoo ta'e itti gaafatummaa yakka sirratti hordofsiisa jechuudha. Suni hangamii hanga nama adabsiisu. Fakkeenyaaf namni dhuunfaa tokko fakkeenyaaf labsii kanaan waan inni ibseen yookaan post godheen yookaan viidiyoos haa hojjetu barreeffamaanis haa ta'u suuraas post haa godhu waan inni post godhee sun mirga namarratti mirga nama dhuunfaa jira. Fakkeenyaaf namni tokko uumaadhaan kabaja qaba. Safuu qaba. Waan ati post goote yookaan immoo viidiyoos haa ta'u inni waan social media irratti post goote sun kabaja nama tokko kan tuqu yoo ta'e, hamilee isaa kan tuqu yoo ta'e really waan ati goote hojjette sun waan ati post goote sun kan hamilee namaa kabaja namaa safuu namaa kan tuqu yoo ta'e yakkaan si gaafachiisa. Kun immoo proclamation reefus himee 1185 bara 2012 ba'e keessatti keewwattoota ni jira. Achi keessatti fakkeenyaaf keewwata 457 jalatti itti gaafatummaa personal yoo ta'e waggaa 2 hidhaa waggaa 2 fi adabbii qarshii 20,000 si adabsiisa yoo
personal ta'e jechuudha. Nam tokkodhaan yoo ta'e jechuudha. Waan ati post goote sun liability akkasiin fakkeenyaaf dubbiin ati dubbattu sun wayin postiin kee hatred yoo qabaate dubbii jibbiinsaa yoo qabaate siigalee dubbii jibbiinsaa faa hate speech jechuun dubbii jibbiinsa dubbii yoo jennu dubbiin kun afaan qofaa miti barreeffamaan ta'uu danda'a viidiyoodhaan suuraa post gochuun yoo ta'e dubbiin hate kun jechuun dubbii jibbiinsaa personalaa ta'u raashaalaa ta'u etnikaa ta'u waan kana yoo raawwatte waan sun yakka ta'e mirga nama dhuunfaa tokko irratti yookaan mirga sabaaf sablammoota kan tuqu yookaan group right nama kan tuqu yookaan kan amantaa kan tuqu yoo ta'e adabbii hidhaa waggaa 2 fi qarshii 20 adamta yakkaan himatamtee jechuudha. Kana fakkaata. Baay'ee namatti tola. Amma gaa fakkeenyaaf social media irratti imalluuti ragaa tokko malee namoonni hedduun ka'anii amma waa'ee hate speech kaasaatiin hin turre ragaa tokko malee namoonni hedduu ka'anii maqballeessi namarratti hin taasisu. Maqballeessiin sun akka biyyaatittis ta'uu danda'a, akka dhuunfaatittis ta'uu danda'a, akka dhaabbata mootummaa fi miti mootummaattis ta'uu danda'a. Ija seeraatiin kun akkamitti ilaalama? Amma daangaa isaa dabraa dhufaa jira waan ta'eef sanirratti ija seeraatiin sirriitti detail silaa haasa'uu dandeenye daawwattoonni keenya irraa baratus irraa hubatus jenneetiin ni yaanna. Dhugaadha. Amma keessattuu itti fayyadama social media waliin wal qabate namni keenya silkii bitatee harkaa qabaachuu qofa beeka malee page naati Facebook irratti haa ta'u X irratti haa ta'u Twitter irratti haa ta'u Instagram irratti fayyadamtu kun itti gaafatummaa sirriitti hordofsiisa. San jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf ati Facebook irratti page personal ta'e qabaachuu dandeetta. Page kan keessan irratti waan ati dubbattu, waan ati post gootu, waan video hojjettu yoo ta'e jechuudha. Inni kun itti gaafatummaa sirriitti fakkeenyaaf cal jettee post gochuu fakkeenyaaf waan nama biraa waan kan kee post gochuu dandeetta. Siigalee waan kee yoo jennu fakkeenyaaf seera biyya keenyaatiin atu waan seera biyya keenya kanaan dhorkanii post gochuun hin danda'u baay'ee. Fakkeenyaaf aadaa safuu fakkeenyaaf Oromoo ta'e aadaa Oromoo safuu Oromoo indeen amantaas yoo ta'e against amantaa waan ta'e amantaa waan ta'e waan dhorkamaa biyya kanatti safuudha jedhaman kan post personally ta'e dhuunfaan post gochuun hin danda'amu itti gaafatummaa hordofsiisa jechuudha. Waan ati post gootu safuu Oromoo safuu biyya kana hawaasa hamilee kana eeguu qaba. Kanaaf atu personally waan kan kee picture kan kee ta'uu danda'a, video kan kee ta'uu danda'a yoo post gootu biyya seera biyya kanaan itti gaafatummaa yakkaa hordofsiisa. Maaliif safuu biyya kanaa cabsaa waan jirtuuf, safuu aadaa Oromoo duudhaa uummata keenyaa kana cabsaa waan jirtuuf atu post osoo video kan kee goote yookaan suuraa kee osoo goote itti gaafatummaa si hordofsiisa. Maal jechuudha? Kan nama biraa daran. Kan nama biraa immoo yoo ta'e daran fakkeenyaaf odeeffannoon ati dabarsitu yookaan post gootu kun itti gaafatummaa si hordofsiisa. Maaliif post gochuun kee dura odeeffannoon ati post gootu kun maalinni dhugaadhaa moo sobaa moo qulqulleeffachuu qabda. Cal jettee fakkeenyaaf oduu dogongora qabaate yookaan odeeffannoo dogongora qabaate yookaan immoo miidhaa nama dhuunfarratti hordofsiisuu danda'u check gochuu qabda. Fakkeenyaaf abaluun yakkamaadha. Abaluun akkana raawwateera jettee odeeffannoo dabarsuudhaaf yookaan share gochuudhaaf yookaan viidiyoo tokko hojjechuudhaaf qulqulleeffachuu qabda jechuudha. Osoo qulqulleeffatiin yoo post goote maal sitti hordofsiisa? Waan reefu jennee jira. Labsii proclamation hate speechidhaan sun si adabsi namni miidhame sun fakkeenyaaf namni tokko fakkeenyaaf suuraa kan kee yookaan viidiyoo sirriitti hojjedhe odeeffannoo tokko dabarsee odeeffannoon yookaan postiin aan social media irratti hojjedhe kun kan simiidhe mirga kabaja kan keeti, mirga hamilee keeti, mirga maqaa gaariidhaan waamamuu keeti kan miidhu yoo ta'e ati mana murtiitti na himachuu hin dandeetta jechuudha. Tokkoffaa yakkaan na himachuu dandeetta. Lammaffaa immoo seera hariiroo hawaasaatiinis na himachuu hin dandeetta. Maaliif fakkeenyaaf miidhaa hamilee waan sirra yoo jiraate fakkeenyaaf hamileen kee miidhamee jira. Afaan moral damage jennaan afaan Ingiliffaan. Moral damagein narratti gahee jira. Hamileen kee miidhamee jira kan jettu yoo ta'e mana murtiitti beenyaan akkasii kaffalamu. Namichi sun beenyaa akkasii kaffalu. Himattee
manni murtii beenyaa si murteessuu hin danda'a. Kun itti gaafatummaa dhimma harii civil ta'e walii wal qabaata. Inni guddaan garuu yakkaanis si gaafachiisa jechuudha. Kan reefu jennee hidhaa waggaa 2 jennee qarshii 20 jenne. Institution yoo ta'e dabalaa deemu. Miidhaan ati qaqqabsiiftee sun guddaa ta'a. Influensiin isaa fakkeenyaaf namni fooloorii 5,000 qabuu fi namni fooloorii 10 qabu wal qixana dabamu. Si galee in social media irratti. Fakkeenyaaf namni social media isaa fooloorii 5,000 ol ta'e itti gaafatumaanis adabbiinis dabalaa deema. Hangaati influence gochuu deemtutti adabbiinis dabalaa deema. Fakkeenyaaf miidiyaa yoo taate adabbiin akka nama dhuunfaa reefu jennee waggaa 2 qofaa miti. Hanga waggaa 5 deema yakkaan hanga waggaa 5 adabamta jechuudha. So itti gaafatummaa yakkas ni qaba, itti gaafatummaa hariiroo hawaasaa beenya walii wal qabate ni qaba jechuudha. Malee cal jedhamee namni social media irratti odeeffannoo sobaa, odeeffannoo kabaja namaa tuqu, odeeffannoo mirga nama tokkoo maqaa gaariidhaan waamamu, kabaja argachuu, nagaan hawaasa keessa jiraachuu kamiitu yoo ta'e itti gaafatummaa yakkas ta'e hariiroo hawaasaa sirriitti hordofsiisa. Baay'ee galatooma obbo Tamaam sirriitti xiinxalliidhaan yaadicha naaf ibsitanii jirtanii garuu ammas achi keessa osoo hin bahin namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti yommuu maqballeessiin irratti raawwatamu yaadonni garaagaraa sirrii hin taane eenyummaa isaanii xureessanii yommuu gaggeeffaman gara qaama seeraatitti dhufanii mana murtiidhaan adeemsa gaafachuu kana namoonni hedduun hin sodaatan jedheetiin ni yaada. Piroosesiin isaa hangamii seerri akkamitti isaan irraa yaadicha fudhataa hangam salphaadhaa hangam ulfaataadha waan jedhu wal qabsiisni bira haa dabalu. Kun actually hubannoo seeraa olii wal qabata salphaadha. Kanaaf fakkeenyaaf namni hojii sooshaal miidiyaa irratti waan poostii isaatii walii wal qabatee miidhaa kan sirriitti gaggeessa yoo ta'e poolisiitti himachuu dandeetta. Seerri kun osoo ol kaa'amee jira. Speech proclamation qaba. Labsiin bareedaa ifatee jira. Seera kanaan poolisiitti himattaa abbaan alangaa qoratee mana murtiitti si himata yakkaan jechuudha. Hariiroo hawaasaa wal qabatee immoo namni dhuunfaan tokko ogeessa seeraa bira deemee abaluun akkana godhee miidhaa hamilee moral damage narra qaqqabsiisee waan jiruuf moral damage naa gaafadhu beenya akkanaa kaffalu naa gaafadhu jedhee ogeessa seeraatti himatee ogeessi seeraa sun mana murtiitti directly dhimma hariiroo hawaasaatiin himatee beenya isaaf murteessisuu ni danda'ama jechuunaaf waan ulfaataa jedhamu miti nutu hin beene malee namni tokko amma mirgi inni qabu to the extent mirga inni qabu hin beeku processiin isaa maaliin fakkeenyaaf poostii tokko namni post fakkeenyaaf waan hin taane social media irratti post si godhee laaltee aartee bira darbuu hin qabdu. So postiin raawwatame sun dogongora qaba. Mirga nama dhuunfaa yookaan mirga kiyya tuqee jira, hamilee kiyya tuqee jira jettee yoo amante kallattiidhaan poolisii bira deemtee yakkaan himachuu qabda. Kallattiidhaan ogeessa seera bira deemtee mari'attee hariiroo hawaasaanis beenyaan akkasii kaffalamu himachuu dandeessa. Osoo muuxannoon akkanaa kun jiraate ilmi namaa kun itti fayyadama sooshaal miidiyaa isarratti itti gaafatummaadhaan of eeggannoodhaan hojjetaa jechuudha. Amma muuxannoon akkasii hin jiru. Seerri hin jira. Raawwiin isaa garuu hin jiru. Siigalee miree ilmi namaa deemee mirga isaa mana murtiitti hin gaafatamu. Cal jedhee aaree maal jedhee bara akkas jedhamee jira jedhee bira kutuu hin qabu. Deemee himachuu qaba. Poostiin abaluun raawwate kun poostiin tamaam raawwate godhee kun sooshaal miidiyaa irra poost godhee kun ana mirga dhuunfaa kiyya miidhee jira. Hamilee kiyya miidhee jira. Maal jedha maqaa gaariidhaan hawaasa keessatti waamamu na miidhee jira. Maaliif perceptioniin am fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa waan ta'eef odeeffannoo ragaa gahaa hin qabne odeeffannoo gahaa hin qabne waliin hin maxxanfamu. Namni maal godhare waan san fudhateetiin akkas ta'e attamam akkas ta'e abaluun maal ta'e biski jedhamee haasa. Sun miidhaa qaqqabsiisa. Kanaaf maal gochuu qaba itti gaafatummaa akka mirkanaa osoo namni mirga isatti fayyadame deemee osoo qaama seeratti himate gaariidha. Maaliif ilmi namaa of eeggannoo raawwata godhaa jechuudha. Sooshaal miidiyaa isaa sirnaan itti fayyadama. Kanaaf santu rakkoo ta'e seerri hin jira. Ilma namaatu yookaan nutu deemnee mirga keenya waan hin kabachiifneef yookaan waan hin gaafanneef rakkoo ta'e malee namni mirga isaa kabachiisuu hin danda'u. Ammas yaada kana keessa bahuuf hin deemu teknooloojii 5G irra geenyeetiin hin jira. Akka biyya keenyaatitti mootummaan keenyas teknooloojii irratti xiyyeeffateetiin hojjetaatiin jira. So waan sooshaal miidiyaa irra jiru kana
biyyi keenya akka seeraatittis akka teekinooloojiittis hangam to'achuu dandeessi. Amma fakkeenyaaf nama sooshaal miidiyaa irra jiru iddoo garaagaraa irra jiraachuu danda'a. Iddoo inni jiru lookeeshinii inni irra jiru nama bilbila saniin sooshaal miidiyaa saniin eenyu fayyadama wanta jedhu san hangam to'achuu danda'ama wanta jedhullee silaa kaasaniitiin irra dabaree bareeda. Kaasuun dandeenya. By the way, teekinooloojii walii wal qabatee haaluma teekinooloojiin update godhamutti sirnis to'annoo update ta'uu qaba. Siigalee maalinni fakkeenyaaf teekinooloojiin 4G irra jira, 5G irra jira, and then 6G nis dhufaa jira. Haala kanaan immoo of qopheessinee keessattuu mootummaa walii wal qabatee of qopheessinee haalli itti to'achuu danda'e to'annoo hordofii waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf amma akka addunyaatti riisarchiin hojjetamees ni jira, hojjetamaa jirus jira. Maal jedhama fakkeenyaaf sooshaal miidiyaan kun miidiyaa amma haaraa dhufeedha. Teekinooloojii walii wal qabatee dhufeedha. Akkamitti to'annoo fi hordofii irratti geggeessuu dandeenya kan jedhu riisarchiin adda addaa hin hojjetamaa jechuudha. Fakkeenyaaf to'annoo fi hordofiin irratti raawwatamuu qaba qaamonni jedhan jiru. Qaamonni immoo irratti raawwatamuu hin qabu kan jedhanis ni jiran jechuudha. Fakkeenyaaf amma maal jedha warri qaamonni itti gaafatummaa hordofsiisuu qaba yookaan regulate godhamuu qaba kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf akkamitti regulate gochuu dandeenya kan jedhu riisarchiin sun waan muraasa wayii hint godha. Fakkeenyaaf maal jedhanii riisarchii san keessatti jechuudha. Akkamitti regulate gochuu danda'ama jedhamnaan jechuudha. Fakkeenyaaf tokko platformiin sun maamiloota isaa maaliif regulate hin goone? Regulate maaliif hin goone jechuun fakkeenyaaf Facebook yoo fudhatte hate speech kan qabaatu yoo ta'e, harassment kan qabaatu yoo ta'e, waan adda addaa mirga ilma namaa dhuunfaa irratti miidhaa kan fidu fakkeenyaaf lallaba waraanaa faa uummanni akka walitti bu'uu faa waan akkanaa kana yoo argee jedha. Platformiin sun maaliif blocking goone yookaan immoo maaliif deleting goone jedhan isaaf maaliif hin ayyamne inni platformiin fakkeenyaaf Facebook yoo ta'e Facebook regulate haa godhu isaaf mirga haa kenninu kan jedhu yaadni ni jira jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf page Facebook kan yoo argite you can report gochuu dandeetta. Fakkeenyaaf postiin sun mirga namaa tuqaa yookaan mirga kiyya tuqaa yookaan kaamantaa kan waasaa tuqa jettee amante report gochuu dandeetta Facebookiidhaaf jechuudha. Suni akka mala regulation yookaan to'annoo hordofii tokkotti kan fudhatameedha jechuudha. Researchiin sun kan hint namaa godhee jechuudha. Kan biraa allowing the government mootummaadhaaf maaliif hin ayyamuuf maal jechuudha kana jechuun. Fakkeenyaaf amma biyya China fudhatte YouTube'n ati biyya kanatti fayyadamtuu fi Facebook'n biyya kanatti fayyadamtu biyya Chinaatti hin jiru. Isaan mootummaan isaanii regulate godhee waan uummata Chinaadhaaf barbaadu jedhamu san qofa galakkisaaf jechuudha. Maaliif waan san regulationii mootummaatti regulate godha. Fakkeenyaaf saayitii ati barbaaddu san barreessitee Google irratti haa ta'u irratti barreessitee as bayoo jettuun siin bayu itti fayyadamuu hin dandeettu jechuudha. Haala kanaan mootummaan regulate gochuu danda'a jedhama. Siigalee maaliif yoo mootummaan regulate kan hin goonu yoo ta'e uummanni sun generationiin dhufu kun karaa bayaa naamusa dhabuu danda'a. Yakka adda addaa irratti hirmaachuu danda'a. Xiinsammuu generationii taanu baduu danda'a. Kanaaf generationiin keenya hawaasni keenya dhimma kanaan jeeqamurra sababa sooshaal miidiyaa kanaan jeeqamurra rakkoo yakkaa fi walitti bu'iinsa adda addaa irratti seenurra mootummaan regulate haa godhu. Saayitii barbaachisaa ta'aniif itti gaafatummaa qaban saayitii sanaa galakkisu. Saayitiin sun immoo uummata keenyaaf biyya keenyaaf gaarii miti waan jedhamu kan block gochuun hin danda'ama jechuudha. Akka hintiitti jechuudha kan riisarchiin ibsu. Inni kan sadaffaarratti ibsame maaliif algooriizimiin fayyadamne kan jedhu jira. Fakkeenyaaf telefoona kee baaftee YouTube haa ta'u Facebook haa ta'u waan ati laaltu maaliin odeeffannoo walii wal qabatee seera algooriizimii waan jedhamu jira. Platformiin sun
waan ati barbaadus qofa provide si godha siif kenna. Fakkeenyaaf ati research kan dubbifte yoo ta'e only research si dhufa. Odeeffannoo science and technology yoo ta'e odeeffannoo science technology qofatu si dhufa. Kanaaf warreen platformii social media irratti hojjechaa jiran kuni sirna algoritmii isaanii cimsanii osoo irratti hojjetanii gaariidha. Kanaaf haala kanaan social media kana regulate gochuu dandeenya, to'achuu dandeenya, hordofii irratti gaggeessuu dandeenya kanu hintiin sadiin kun hin jira. Kanaaf akka kiyyattuu na gaafatte sadeen irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedha. Furmaatiin fida jettaniitiin yaadu. Dirqama. Social media baay'ee gallatifamuu qabu. Social media bilisa taanaaniin generation dhaloonni itti aanu hin argatu. Dhaloota rakkoo qabu, dhaloota xiinsammuudhaanis hamiliidhaanis kufe horachuu dandeetta. So you have to regenerate gochuu generation reengineering yoon godhamne rakkoodha. Amma irratti social media irratti yaadota ka'aa jiran keessa du'a injineraa fi moodel Qananii Addunyaa wal qabate abbaa warraa ishee artist Andu'aalam Gosaa shakkameetiin mana hidhaa seenee ji'a 3 to'annaa jala ture qoratamee san booda ragaa waan hin argamneef hanga ammaatitti wabii qarshii 50,000 baheetiin jira. Saniin wal qabatee gaa viidiyoo fi suuraa haarawaa baheetu jira. Namoonni yaadota lama kaasaatiin jiran social media irratti wanta seerri qabate tokko irratti yaada dhuunfaa calaqqisiisuun seeraan akkamiin ilaalama maal nama adabsiisaa waan jedhu irratti bal'inaan silaanaa haasofitanii obbootamaa. Yaada social media ammaati kaaftee walii wal qabatee jiru irratti akkuma siin jee namni yaada isaa ibsachuu mirga qaba. Personal want akkuma reessin jee that you have the right to of express speech qabda. Yaada kee ibsachuu mirga qabda. Mirga ati qabdu kana garuu haalli ati itti fayyadamtu seeraa fi sirnaan ta'uu qaba jechuudha. Sigalee fakkeenyaaf namni tokko yaada ibsachuu danda'a. Andu'aalam shakkamaa ta'uu danda'a. Ammaan kanatti yakkaan shakkamaa ta'uu danda'a. Dhimmi isaa dhimma seeraan qabame waan ta'eef dhimma isaa sun qulqulleeffamee waan hojii poolisiin irratti hojjetuu fi hojii abbaan alangaa irratti hojjetamudha jechuudha. Nama dhuunfaa walii wal qabatee post walii wal qabatee garuu hanguma danda'ametti ilmi namaa yookaan namni social media fayyadamu kun of eeggannoo raawwachuun barbaachisaadha. Maaliif ati dhimma san irratti interest qabaattus fedhii qabaattus waan yaadni ati kennitu sun mirga nama tokkoo fakkeenyaaf mirga Andu'aalam kan miidhu yoo ta'e yookaan immoo mirga Qananii kan miidhu yoo ta'e irraa qusachuu qabda. Maaliif itti gaafatummaa sirratti hordofsiisuu danda'a akka reefeet speech waliin wal qabatee haasofne san irratti fakkeenyaaf Andu'aalam yookaan immoo maatiin Qananii yaadni ati kennite sun miidhaan irraan ga'ee jira. Mirga dhuunfaa kiyya sarbee jira yoo jedhe seera reefuu kaafneet speech waliin wal qabatee si himatee si adabsiisuu danda'a. Sigalee mi akka reefsu injee adabbiin kunis waggaa 2 hanga waggaa 5 ga'uu danda'a. Haaluma ati contribute gooteef jechuudha. Odeeffannoon ati kennite sun postiin ati share goote sun yookaan immoo post goote sun itti gaafatummaa sirratti hordofsiisa. Kanaafuu namni dhimma tokko walii wal qabatee Andu'aalamnis wal qabatee haa ta'u Qananiis walii wal qabatee raawwatu itti gaafatummaa olaanaadhaan yaada kennuu qaba. Post gochuu qaba. Fakkeenyaaf mirga nama dhuunfaa tokko keessa seenanii abaluun kana raawwatee jira. Akkas godhee jira. Maali godhee jira jedhanii conclude godhanii murteessanii yaada kennuun hin gorfamu. Seeraanis nama gaafachiisa jechuudha. Seeraan gama lamaanuu gaafachiisa. Gama lamaanuu akka reefsin jee seeraan gaafachiisa yoo jennu dubbiin ati raawwattee sun fakkeenyaaf waan tokko conclude gootee fakkeenyaaf dhimma qaamotiin seeraa qulqulleessaa jiran irratti dhimmi manni murtii irratti murtiin kennan irratti ati nam tokkoon ati yakkamaadha. Ati kana raawwattee jirta. Jettee yoo dibbatte maal jechuudha mirga reefuu heera mootummaa keenyaan kenname presumption of innocence waan jedhamu jira. Fakkeenyaaf namni himatame tokko fakkeenyaaf Andu'aalam himatamee jira. Yakkaan haa jennu yookaan immoo shakkamee jira haa jennu. Andu'aalam hanga mana poolisiin abbaan alangaa himatee manni murtii balleessaa qabdaa yakka kana raawwattee jirta jedhee hanga isatti murteessuut namni biraa
murtii isaa yakkamaadha kana balleessitee jirta jedhee yaada kennuun hin danda'amu. Akkuma ibsan maaliif heerri mootummaa namni shakkame tokko yookaan namni yakkaan himatame tokko maqaa gaariidhaan waamamu yookaan immoo bilisa jedhamee yaadamuu mirga qaba. Osoo irratti murteen osoo manni murteessu osoo murteessin isarratti ati murteessuu hin dandeettu. Yakka kana raawwattee jirta jettee murteessuu hin dandeettu. Kun mirga heeraan eeggamedha jechuudha. Amma asuma irratti itti hafuuf nuti ragaan hin argamne bilisa jedhamee namni tokko eega gadhiifame booda viidiyoo fi suuraawwan garaagaraa sooshaal miidiyaa irra yemmuu deemanitti uummanni wanta kanaaf seerri irra deebiidhaan ilaaluu qaba jedhee yoo gaafii kan kaasu ta'e seerri waan san fudhateetiniin irra deebiidhaan ilaaluu carraa qabaata. Namni kaan actually amma haalli jiru Andu'aalam waliin wal qabatee mirga wabiidhaan ba'e malee haalli bilis jedhame yookaan yakka itti himatameen hin jiru. I think qoratamaa jira dhimmi isaa. Erga qorateen booda mana murtii gahuu qaba, mana murtii gahuu hin qabu kan jedhu abbaa alangaa fi poolisiin murteessa. Kanaaf ammaan kana abaluun bilisa jennee namatti murteessu yookaan yaada kennuu hin dandeenyu yookaan immoo abaluun yakkamaadha ammaan kana jennee yaada kennuu hin dandeenyu. Garuu immoo qoratamee booda irratti waan manni murtii waan qaamotiin seeraa murteessantu ta'a malee namni tokko garuu dhuunfaadhaan ka'ee abaluun kana raawwatee jira, abaluun kas raawwateera jedhee haalli sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru kun anaaf gaarii miti kan jedhu yaadaniin qaba. Gaafa sooshaal miidiyaa fayyadamtu dhiibbaa waan ati poost gootu kun dhiibbaa inni hordofsiisuu danda'u hubachuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf poostiin kan kee mirga nam tokkoo fakkeenyaaf mirga Qananiis haa ta'u mirga Andu'aalamiis haa ta'u miidhuu danda'a. Maqaa gaarii isaa kabaja isaa miidhuu danda'a jettee cheeggachuu qabda. Cal jettee poost kan gootu yoo ta'e itti gaafatummaa sirratti hordofsiisa. Maaliif namni sun ka'ee abaluun poostii gaafa akkana sa'aatii akkanaatiin raawwateen mirga dhuunfaa kiyya kabaja kiyya tuqee jira jedhee simachuu hin danda'amu. Akka reefu kaafne namatu mirga isaatti fayyadamu irratti muuxannoo waan hin qabneef malee you can't post fakkeenyaaf dhimma nama dhuunfaa waliin wal qabatee odeeffannoo dogongora ta'e odeeffannoo hin mirkanoofne keessattuu yakka waliin wal qabatee immoo hangi manni murtii balleessummaa hin kennetti ati yakkamaadha, ati balleessaa qabda, ati akkasi jettee yaada kennuun hin danda'amu. Maaliif mirga heeraa isaa miita baay'isawwan. Maaliif kan hin danda'amne mirga heeraan bilisa jedhamee yaadamuu qaba. Presumption of correction jedhama presumption qaba. Innocence. Hanga manni murtii irratti murteessinetti mirga heeraan isaaf kan nama kan waan miituuf kun immoo itti gaafatummaa sitti hordofsiisa. And then odeeffannoon ati dabarsitu sunis proclamationii labsii hate speech kanaanis itti gaafatummaa yakkas ta'e hariiroo hawaasaa. Kuni seeraan nama gaafachiisuu danda'a jenneetiniin irraa dabarru. Nama lama gidduutti wal dhabbiin yaada yookaan mootuu afaaniin walitti haasa'uudhaan uumame gidduu sanitti namni tokko yoo du'e yookaan immoo yoo miidhame gocha san kan raawwate nama wal dhabaniin nama afaanii walitti dubbatan sani jedhameetiniin guutumaan guutuutti jala sararaniitiniin haasa'uun ni danda'ama. Seera ijaatiin akkamitti ilaalama? Kunis amma sooshaal miidiyaa irratti waan deemaa jiru waan ta'eef sanii wal qabsiistanii akkanaaf kaastaniif. Okay, sawwalii wal qabate actually inni waan qorannoo yakkaatiin fala argatudha. Sigalee fakkeenyaaf ati nama waliin jiraachuu dandeettaa, waliin taa'uu dandeettaa, kararratti wal arguu dandeettaa. Garuu seeraan fakkeenyaaf namni tokko kan miidhame yoo ta'e yookaan miidhaan kan isarra gahe yoo ta'e yeroodhaaf warri shakkamuu danda'an namoonni shakkamuu danda'an jedhaman sun poolisiidhaan waamamanii abbaa alangaanis waamamanii qorannoon yakkaa isaan irratti gaggeeffamuu ni danda'ama. Kana jechuun garuu ati shakkamte jechuun yakka dalaydee raawwattee jirtaa jedhamee murteessuu miti. Namni kamuu shakkamuu danda'a. Namni shakkamee sun immoo waajjira poolisiitti dhiyaatee abbaa alangaa irratti dhiyaatee qoratamuun ni danda'ama jechuudha. Poolisiin si gaafachuu danda'a. Akkam ta'e maal ta'e waliin turtan jedhamaa jira akkana so ati waan beektu naa himi si jee poolisiin qorachuu danda'a abbaa alangaan qorachuu hin danda'a. Qorachuu jechuun immoo fakkeenyaaf adeemsa qorannoo keessatti fakkeenyaaf Andu'aalam miidhamee jira mire. Poolisiin amma isa qorachuu mirga qabaa jechuudha. Shakkee waan jiruuf jechuudha. Si shakkaa jechuun murtii kennuu jechuu miti.
adeemsa seera yakka keessatti waan hayyamamedha. Namni poolisiin abbaan alangaas waan shakkan kan nama shakkan san waamanii qorannoo gaggeessuu hin danda'ama. San jechuun garuu namni sun balleessaa san raawwateera yookaan yakka san raawwateera hin jechisiisu. Mee yeroo hedduu kan namoonni hedduun gocha wayii eega raawwatan booda kun seeraan akka nama gaafachiisu hin beekne waan hin beeknee fi seera waan hin beeknee fi wanti jedhu hin ka'a. Seera beekuu dhabuun itti gaafatamummaa seeraa jalaa bilisa nama baasaa obbo Tamaa. Seera beekuu dhabuun itti gaafatamummaa seera jalaa nama hin baasu. Ignorance of the law na excuse hin qabu. Maalinni presumptionii seeraa tokko jira. Hanga seerri tokko ba'ee bakka bu'oota ummataatiin erga mirkaneeffamee labsamee booda seerri maal presume godha beekta ummanni hunduu hin beekaa jedhee presume godha sigaleen publication waan jedhamu jiraan fakkeenyaaf labsamee jira labsameera fakkeenyaaf nagaaris gaazexaadhaan yookaan magaalota Oromiyaadhaan yoo seerri sun ba'e bakka akka namni kamuu biyya kana keessa jiru seera san beekutti fudhata seerri jechuudha. Kanaaf waan personaalii dhuunfaadhaan bar seera kana jedha jira ani beeku yoo jette itti gaafatummaa yakkas haa ta'u kan hariiroo hawaasaarraa bilisa ta'uu hin dandeenye itti gaafatamta. Ani beeku seera kana beekuusaa fakkeenyaaf namoonni amma speech kana walii wal qabatee itti fayyadama social media walii wal qabatee itti gaafatummaa isaanitti fiduu danda'u hin beekan. Biyya keenya kana keessa garuu seerri jira. Biyya muuxannoo na fakkeenyaaf Ameerikaa fi warra Euroop baay'ee natti tolaan fakkeenyaaf jechuudha. Dogongortee mirga nama tokko hojii social media postii social mediaadhaan ati raawwatteen automaatikaalii si himatanii automaatikaalii itti gaafatummaa hordofsiisa keessattuu dhimma hariiroo hawaasaa walii wal qabatee civil case walii wal qabatee beenyaan isaan si gaafatan which is impossible. Fakkeenyaaf beenyaan hamilee natti qe'ee jira kabaja maqaa gaariidhaan waamamuu kiyya hawaasa keessatti akka an ol jedhee hin deemne na godhee jira hojiin inni social media sinirra raawwateen so beenyaa miiliyoona 10 miiliyoona 50 dhibba tokko naaf kaffalu jedhanii si himatan amma western Enze manni murtii laalee qulqulleessee maal jedhee dhugaadha hojiin ati raawwatte akti hojiin ati raawwatte sun hamilee nama kanaa tuqee jira seeraan ala raawwattee jirta kanaaf miiliyoona tokko doolaara miiliyoona tokko doolaara miiliyoona 10 kaffalii jedhanii sirriitti murteessan jechuudha. So amma uummanni biyya sanii mirga isaanis beekuu danda'anii garuu kanatti tole keessa qaamonni seeraa gocha namoonni social meediyaadhaan raawwatan itti gaafatummaa isaan hordofsiisu. Fakkeenyaaf murtiin isaan kennan beenyaa walii wal qabatee yakka walii wal qabatee adabbiin isaan gaggeessan yoo ilaaltu baay'ee sitti tola. Maaliif itti gaafatummaan barbaachisaa akka ta'e irraa hubatta jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kun osoo biyya keenya keessatti irree raawwatame baay'ee gaariidha. Maaliif namni of qusatee poostii godhaa of qusatee social media fayyadamaa jechuudha. Itti gaafatummaa seera akka qabaatu waan beeku. Actually seerri bahee akka jiru naaf himtanii jirtanii garuu uummanni keenya hawaasni keenya wanti beekuu qabu maa inni seeraan deemeetiniin wanna social media irratti hate speech itti ta'e maqaballeessii itti ta'e gaafachuu akka danda'u daawwattoonni keenyas akka hubachiisuu jaalanna. Mee garaagarummaan gocha tokko itti yaadanii fi osoo itti hin yaadin tasa yakka tokko raawwachuun ija seeraa keessatti hangam garaagarummaa qaba akkamitti ilaalama yaada jedhus silaa kaasne. Itti yaadanii yakka raawwachuun tootaalii gocha san yakka godha. Itti gaafatummaan isaanis cimaa ta'a. Fakkeenyaaf adabbiin isaanis sitti cimaa jechuudha. Because waan san itti yaaddee itti qophooftee waan raawwatteef haalli ati itti himatamtu fakkeenyaaf himannaan si qophaayu cimaadha. Normaal waan ta'e miti jechuudha. Fakkeenyaaf dhimma yakkaa keessa seennee olaallu fakkeenyaaf haalli himanni itti cimee itti himatamtu jira. Haalli himanni immoo itti salphatee itti himatamtu jira. Waan sun kan murteessu gocha ati raawwatteessan
yaadni ati yaaddesan sammuu kana keessatti maal yaadeeti by the way seerru yoo si adabu yaada kan kee adabuu barbaada maal akka yaada badaa akka yaada yakkamaa develop akka gooneef waan barbaaduuf adabbiin sun yaada ati qabdu walii wal qabataa jechuudha fakkeenyaaf intentionally itti yaaddee yakka tokko yoo raawwatte himannaan siin cimaa adabbiin siin cimaa jechuudha amma dagannoodhaan waan jettuun akaaftee dagannoo yoo ta'e itti gaafatummaan hordofsiisa inni matamta inni adabamta garuu maal inni yaadaan itti qophooftee itti yaaddee waan san waan hin raawwanneef gaafa himatamtus dagannoodhaan himatamta because seera qaba keewwata qaba himannaan intentionally yaadaan namni tokko yakka raawwatee itti himatamuu fi dagannoodhaan negligence waan jennuun kan itti himatamu seerri addaan bahee waan jiruuf gaafa ati dagannoodhaan himatamtu himannaanis haala dagannoodhaan raawwatee jira jedhamee himatamta adabbiinis haalli itti sii salphatu jira jechuudha. Okay, namoonni hedduun ka waan sodaatan kaasuu barbaadeetiin keessattuu ammootu waan arganii fi waan dhagaan irratti mana murtii dhiyaatanii ragaa kennuu irratti hawaasni keenya baay'ee sodaa guddaa qaba. Ragaa waan argan irratti kennuu dhabuunu seeraan nama gaafachiisa jedheetiin yaada. Keewwata seeraa irratti akkamitti kaawwameetiin jira maali adabbiin isaa waan jedhus wal qabsiisnee seeraa keessa sirreedha. Ragaa walii wal qabatee ragaa kennuu walii ragaa ta'anii mana murtiitti dhiyaatu walii wal qabate yookaan immoo odeeffannoo qaban qaamoota seeraaf kennuu dhiyeessuu walii wal qabate seerriin jira. Fakkeenyaaf seerri yakkaa namni kamuu qaama seeratti odeeffannoo inni beeku ragaa isa harka jiru yoo jiraate jechuudha. Yoo jiraate qaama seeraa isa gaafatu sanitti deemee waan beeku waan isa harka jiru kan kennuun dirqama seeraati. Yakkaanis dhimma hariiroo hawaasaanis dhimma yakkaas yoo ta'e deemtee waan beektu qaama seeraaf ibsuu qabda jechuudha. Dokumentii isaa ta'u any material si bira jiru kan qaamni seeraa sun barbaadu yoo jiraate deemtee isaaniif kan dirqama qabda. Isa qofaa miti malee odeeffannoo fakkeenyaaf osoo karaa deemtu karaa deemaa jirta bar yakki tokko raawwatamuu isaa argitee jirta. Odeeffannoo san qaama seeraadhaaf yoo gabaasa hin goone itti gaafatummaa seeraas irratti hordofsiisa. Kan waan ati beektu si galee amma fakkeenyaaf ragaa ta'uun bilaa bilaa waan akkasii kan jira miree material exhibits waan jiraachuu danda'a si bira. Waan san deemanii qaama seeraatiif waan beekan ibsuu fi dhiyeessuun dirqama. Kana caalaa immoo fakkeenyaaf tasa waan argite kan waan kun dhimma yakkaati yakka walii wal qabata jettee yoo amante odeeffannoo san qaama seeraaf kennuun dirqama qabda jechuudha. Seera yakkaanis labsi fakkeenyaaf akkasii seera yakka qofaa miti labsi baay'ee jira. Labsi fakkeenyaaf sharoor keessa walii wal qabatee labsi adda addaa walii wal qabatee namni waan beeku fakkeenyaaf labsi malaamaltummaa walii wal qabatee maaltu jira witness protection waan jedhamu tokko jira keessattuu labsi malaamaltummaa walii wal qabatee jechuudha. Namni deemee ragaa ta'uu maal kan sodaata maal godhanii seeratti baasan jechuudha. Witness protection fakkeenyaaf namni ragaa ta'u kun miidhaan sarara qaqqabuu danda'a jettee yoo yaadame jechuudha. Mootummaan qaamni mootummaa witness protection nama ragaa ta'u saniif protectionii kennaaf akka miidhaan isarra hin geenyeef jechuudha. Si galee maaliif odeeffannoon isa bira jiru ragaan isa bira jiru sun qaama seeraaf qaqqabee murtiin akka qabeessa ta'e tokko argamuun barbaachisaa ta'e waan argamuuf seerri akkas waan yaaduuf sadarkaa saniin witness protection ni kennama jechuudha. Kanaaf seeraan dirqama qabda inni adabamta. Seeraan jechuun fakkeenyaaf manni murtii yookaan qaamni poolisii tokko si waamee deemtee jecha ragummaa kee kan hin kennine yoo ta'e manni murtii fakkeenyaaf si waamee kan hin kennine yoo ta'e manni murtii xalayaa qabiinsa akka qabamtee dhiyaatu to'atamtee hidhamtee achitti dhiyaattee akka jecha kee kennitu waan beektu akka dubbattu jecha ragummaa kee akka kennitu manni murtii ajajaa qaamni seeraas dirqama seeraan kaa'ames not theory to am fakkeenyaaf labsiilee amreefsii kee adda adda keessatti namni kamuu dhimma kanarratti odeeffannoo inni qabu
yaadni qabu ragaan adda addaa osoo bira jiraate qaama seeraaf dabarsee kennu tajaajila adda addaa kennuun dirqama seeraati jechuudha malee mirgaa miti. Miragaa walii wal qabatee waan gaafatteef jechuudha. Mirgaa miti. Ani hin deemu waan kana kaasuun dan barbaadu waan kana keessa seenuu hin barbaadu jettee mana kee taa'uun hin danda'amu. Dirqama. Ragama walii wal qabatee achuma biratti mana murtiitti dhiyaatanii ragaa sobaa kennuudhaan murtii faalleessuun akkamitti ilaalama? Jecha sobaa kenninaaneen jecha sobaa kennuu kee mirkaneessuun yoo danda'ame atis deebitee yakkaan himatamtaa jechuudha. Inni seera qaba. Seera yakkaa keessatti inni seera qaba. Namni tokko jecha dhugaan taane jecha ragummaa soba ta'e ka sirriin taane haqa dogongorsiisuun qaamota seeraa dogongorsiisuun jecha soba ta'e yoo kanne innis seera yakkaa keessa jira. Yakkaan himatamtaa atis deebitee adabamtaa jechuudha. Sii galee taas itti gaafatummaarraa hin baatu. Seerri ifa kaa'ee jira. Gara biyyaatti taa'ee malluuti iccitii biyya fi uummata miidhu baasanii ormaaf laachuun akkamitti ilaalama ija seeraatiin adabbiin isaatis guddaa na fakkaata akka qaama seeraatiitti waan seerri jedhu bal'inaan silaannoo ibsuu dandeessanii obbootama. Iccitii biyyaa olii wal qabatee mootummaan baay'ee xiyyeeffannoo irratti kenneetiin kan labsii seera kan irratti baasee maan kana akkamitti hubadhe beektaa gaafa seerri yakkaa bayu gaafa labsiileen adda addaa seerri adda addaa bayu dhimma biyya walii wal qabate dhimma mootummaa walii wal qabate yoo ta'e tokkoffaa dursa kennanii labsii san keessatti tumanne sii galee dursa kennameefi Malif waan kun dhimma biyya walii wal qabatu waan ta'eef jedhamee dursi kennamee fi haala saniin seera yakkaa keessatti tumamee jira jechuudha. Labsiilee adda addaa keessatti illee tumamee jira. Kanaaf gochi iccitii biyya walii wal qabatu national interest waan jedhamu kan addunyaa kanarratti it is a serious case. Akka waan yakka salphaatti waan laalamu miti. Yakki national interest yookaan iccitii biyya walii wal qabatu ati raawwatte kun yakka akka nama dhuunfaa tokko irratti raawwateetti fudhatamu akka nama miliyoona baay'ee irratti raawwateetti fudhatamu nation a crime against nation akkama jedhamu kan nation a crime against nation irratti raawwatameetti waan fudhatamuuf adabbiin isaas cimaadha himannaan isaas cimaadha kanaaf akka salphatti waan laalamu miti national interest yoo ta'e by the way seera walii wal qabatee waan baay'ee restricted dha. Dalam classified one to jiru am fakkeenyaaf seeraan fakkeenyaaf dhimma national interest walii wal qabatu yoo ta'e maybe classified ta'uu danda'a maybe seera walii wal qabatee adeemsa addaa qabaata procedure addaa qabaata maaliif dhimma saniif xiyyeeffannoo kennamu waan qabuuf dhimma biyya walii wal qabatu iccitii biyya walii wal qabatu waan ta'eef kanaaf xiyyeeffannoodhaan ilaalama seerris akkasitti xiyyeeffannoodhaan kenneefi dursa kenneefi tumee seera yakkaa keessatti akkasumas immoo adabbiin isaas baay'ee cimaadha jechuun hin danda'amu. Adabbii gurguddaadhaan wal qabatee amma akka seera addunyaatitti murtiiwwan umrii guutuu dabranii fannifamuudhaan wal qabatan ni jiraatan. Akka biyya seera biyya keenyaatitti murtiin umrii guutuu nama adabsiisuu danda'u hin jiraata. Garuu wanti seeraan yakki nama fannisiisuu danda'u hin jira. Kana yeroo hedduu miidiyaa irrattis yeroo garaagaraattis akka dhuunfaattis namoonni yoo kaasan waan dhageef wanna akkamiitu sadarkaa fannifamutti nama murteessisuu danda'a waan jedhu oo jiraate akka biyya keenyaatti. Actually waan ati kaafte kun adabbii walii wal qabata akka addunyaatti muuxannoon adda addaa jira fakkeenyaaf warreen biyya adda addaa adabbiin du'aa jiraachuu qabu kan jedhantu jira. Biyyoonni muraasa immoo adabbiin du'aa jiraachuu qaba kan jedhantu sirna seeraa isaanii keessattuu adabbii walii wal qabatee maaltu ta'uu qaba kan jedhutti ijjannoon adda addaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma Ameerikaa keessattuu isteenni tokko ajjeechaa hin ayyamu isteenni tokko ajjeechaa hin ayyamu adda addaa ijjannoo walii wal qabatee kamtu raawwatu adabbiin kamtu raawwatamuu qaba kan jedhu walii wal qabatee gaafa amma biyya keenya yoo dhuftu adabbii jiran keessa adabbiin inni cimaa adabbii du'aa jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf abbootiin seeraa yakka inni raawwate san ilaalanii hubatanii
himatamaan kun adabbii du'aatiin adabamuu qaba jedhanii yoo amanan murtii adabbii du'aa irratti murteessanii jechuudha. Maaliif gochi inni raawwate sun miidhaan inni qaqqabsiise dhiibbaan hawaasa keessatti inni fide kun rakkoo guddaadha. Uummanni keenya irraa barachuu qaba. Namoonni hafan irraa barachuu qabanii. Akkamitti irraa barachuu qabanii? Amma namni kun yakkina raawwate cimaadha waan ta'eef yoo du'aadhaan adabne namni biraa hawaasni biraa irraa barachuu danda'a jedhamee yoo amaname namni sun du'aan ni adabamaa jechuudha. Haalli raawwisaa waliin wal qabatee hafannifamuu or electrical exclusion haa ta'u or medical exclusion haa ta'u maaliin inni raawwii qaama raawwatuuf kennama. Biyya keenya irratti yeroo garaagaraadhaan amma akka amantaatittis akka aadaatittis akka duudhaa keenyaatittis wanta safuu ta'eetu garuu amma wanta lakkoofsaan baay'ataa jirutu jira. Dhiiraaf dhiira homosexual jedhama na fakkaata. Dhiiraaf dhiira dubaraaf dubara wal fuudhuun yookiin ammoo wal qunnamtii gochuun akka biyya keenyaatitti seeraan hin gaafachiisa. Adeemsi seeraa fi adabbiin isaa maalinni wanta jedhu because namni amma dabree aadaa fi safuus amantaas cabsee gara social miidiyaatitti keezii kana uffiduu jalqabeetiin hin jira. So kuni akka biyyaatitti wanna yaachisaadha waan ta'eef seerri ija kamiin ilaala. Gochi ammatti kaaftee kana homosexuality waliin wal qabatee biyya keenyatti seera yakkaatiin si gaafachiisa. Namni tokko saala wal fakkaataa ta'een walitti dhufeenya jaalalas walitti dhufeenya sexual ta'e raawwachuun hin danda'amu. Dhorkaadha. Tokkoffaa duudhaan safuun biyya kanaa hin dhorka. Aadaan Oromoos aadaan biyyattii kanas tokkoffaa hin dhorka. Lammaffaa seera yakkaatiinis itti gaafatummaa si irratti hordofsiisa jechuudha. Seera yakkaan himatamtaaf. Maaliif it's not a right amma maalinni waan social media irratti argitu fakkeenyaaf waan Eurooppii fi Ameerikaa keessatti argitu sun yookaan waan isaan post godhan sun siif mirgaa miti. Biyya saniif mirga ta'uu danda'a. Biyya saniif maybe something normal ta'uu danda'a. Biyya keenya kanatti garuu tokkoffaa qaaniidha. Lammaffaa safuudha. Duudhaa hawaasa kanaa cabsita. Duudhaa amantaa waan baay'ee walii wal qabatee jiru waan cabsituuf seerri keenya keessattuu seerri yakkaa itti gaafatummaa seeraa hordofsiisa. Kanaaf adabbiin isaallee cimaadha baay'ee. Fakkeenyaaf namni rape fakkeenyaaf amma kun homosexuality qabaa miree amma fakkeenyaaf namni amma fakkeenyaaf rape godhe yookaan immoo gudeeddii raawwate. Look namni gudeeddii raawwate waggaa 5 hanga waggaa 20 haaluma haalli inni reefu kaafne intentional yaadaan raawwate moo waatu provocationii qaba moo maal qaba ignoranceedhaan godhame negligency dagannoodhaan godhame waan kan ilaalamu ta'e achi keessatti haalli inni raawwatu kan ilaalamu ta'e garuu adabbiin isaa cimaadha. Minimum waggaa 5 hanga waggaa 20 hagaya hanga cimaa tanan hanga waggaa 20. Maaliif dhimmi xiyyeeffannoon mootummaan dhimma kanarratti gudeeddii walii wal qabatee homosexual waliin wal qabatee adabbii raawwatamu waan san denounce gochuu waan barbaachisuuf yookaan immoo waan sun akka hin jajjabeeffamne akka hin baratamne hawaasa kana keessatti waan barbaachisuuf jechuudha. Adabbiin isaa is regret baay'ee cimaadha. Gara xumuraatitti dhufaatiin hin jirra garuu yaada gudeedduudhaan wal qabatee kaastaniitti hin jirtanii yeroo garaagaraadhaan ammootu akka magaalaattis akka biyyaatittis social media irrattis daa'imoleen umrii isaanii 7-5-3 akkas ta'an gudeeddaman yemmuu jedhamu hin dhageenya. Wanti kun yeroodhaa gara yerootitti baay'ataa dhufaatiin hin jira. Keeziin isaa maal akka ta'e beekuu baadhus jechuudha. Sanirratti mee seerri maal jedha waan jedhu silaa kaasuu dandeenya. Kun beekamu mirga daa'imaa waliin wal qabatee mirgoonni daa'imaa tokkoffaa internationally recognized waan godhamedha. Mirga daa'imaa waliin wal qabatee seera biyya keenya qofaa miti. Internationally mirga daa'imanii waan jedhamu jira. And then gaafa biyya keenyatti deebituun akkasumatti mirga daa'imanii waliin wal qabatee seera maatii irraa eegalee jechuudha. Seera maatii irraa eegalee seera yakkaa irraa eegalee
Coverage kennamee fi jira jechuudha. Kanaaf yakki ati daa'ima irratti gaggeessitu. Yakka yoo jennu amma namni baay'een gudeeddii walii maalii walii wal qabataan no. Abuse gudeeddii miti no little abuse maal nam fakkeenyaaf daa'ima tokko umriin isaa hojiidhaaf kan hin geenye hojiidhaaf yoo bobbaafte seerri si gaafachiisa. Hojiidhaaf fakkeenyaaf ijoollee amma kadhatan argitee jirta daandii irratti humna qisaasisuudha. Ijoollee fakkeenyaaf waa gurguran daa'imota sooftii maalii gurguran kan argitee jirta mire hin danda'amu. Seeraan itti gaafatummaa because child abuse ta'a. Daa'ima san mirga isaa dhiibbee jirta. Gudeeddi is a big one. Child abuse, any related abuse waan jedhamu jira jechuudha. Xiyyeeffannoon daa'imaaf seerri biyya keenya kennurraa kaasee mirga daa'immanii keessattuu haala gaariin guddachuu, barumsa argachuu, kunuunfamuu dirqama. Seera maatii keessa jira fakkeenyaaf. Seera maatii keessa jechuun seerri kun kaataagorii baay'ee qaba. Fakkeenyaaf seera maatii waan jedhamu jira. Seera maatii san keessatti fakkeenyaaf daa'ima kan kee nyaata gaarii kennuu, jireenya gaarii jiraachisuu hanga humna keetiitti mirga isaa eeguu, treat gochuun dirqama ta'a. Fakkeenyaaf nyaata kennuun dirqama. Ati fakkeenyaaf abbaa yoo taate ijoollee keetiif nyaata kennuun dirqama yoo san irraa wanni ni dhabda. Daa'ima umriin isaa hojiidhaaf hin geenye hojjechiisuun hin danda'amu. Hojii daldala adda addaa gaggeessuun hin danda'amu. Sababa isaatiin galii adda addaa sassaabbachuun hin danda'amu. Si galeemi. Kanarra immoo dabretee immoo daa'ima gudeedurraa kan geettu yoo ta'e kun immoo yakka cimaadha. Procedure court procedure jira fakkeenyaaf dhimma dhaddacha daa'immanii jedhamee addatti kobatti nama guddaa dan adult maalii waliin ni ilaalamu. Dhaddacha daa'immanii jedhamee keessattuu naannoo Oromiyaa kana keessatti jechuudha. Dhaddacha daa'immanii addatti haala daa'imaaf toluu danda'uu fi psychologically maal nuti sammuu isaanii wal qabatee akka hin jeeqamneef mijeessaniitiin dhaddacha haalli inni itti taphachuu danda'u kana mijeessaniitii keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti kan dhaddachi maatii addatti dhimma daa'immanii jedhamee haala saniin dhimmi keezii isaanii ilaalama. Seriously ilaalama. Maal jechuudha? Dhaddacha daa'immanii jedhamee mootummaan yoo addatti yoo sii gurmeesse xiyyeeffannoo kennuun jechaa jira jechuudha. So haala saniin addatti ilaalama. Haala xiinsammuu daa'ima saniis eeggateen ilaalama. Adabbiin isaanis cimaadha. Kanaaf gudeeddii daa'immanii waliin wal qabatee it's very serious seerri kenna. Garuu mee yaada xumuraa haa kaasuuti. Dubartoonni hedduun dhimma kanaan baay'ee saaxilamaatiin hin jira waan ta'eef osoo hin haasa'in irra dabaluu hin barbaanne iccitii dhuunfaa fakkeenyaaf qaama saalaa ta'uu danda'a viidiyoodhaan suuraadhaan maxxansuun yookaan ammootu yeroo jaalalaa waliin turan sanitti waraabbiiwwan akkasii yoo harka qabaatan gargar bahanii sanii sodaachisuun maallaqa gaafachuun sooshaal miidiyaa irratti siraabsa jedhaniitiin sodaachisuun ija seeraatiin akkamitti ilaalama. Kun amma daangaa dabree already generation kenna irratti waan beekamaa dhufe waan ta'eef dubartoonni hedduun kanaan wal qabatee baay'ee sodaa hamaa keessa jira waan ta'eef bal'inaan silaanaaf kaastanii hojjetama. It's okay. Waan ammatti kaaftee kan walii wal qabatee just gochoolee social media fakkeenyaaf iccitii dhuunfaa nam tokko baasuu walii wal qabatee yookaan social media irratti post gochuu wal qabatee itti gaafatummaa qaba. Maaliif akkuma reefu kaafne miidiyaa yoo ta'e labsii miidiyaa saniin itti gaafatummaa qaba. Sigale yoo miidiyaa ta'e. And then social media yoo ta'e social media sanis itti gaafatummaa qaba. Namni dhuunfaa post godhes yoo ta'e namni dhuunfaan post godhe sunis itti gaafatummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf iccitiin ati baaftu personal miidhaa nam san irratti gaggeessee raawwate yoo ta'e fakkeenyaaf kabaja nama sanii maqaa gaariidhaan tilmaamamuu nama sanii kabaja hawaasa keessatti qabu sun tuquu waliin wal qabatee waan ati raawwatte waan ati post goote sun miidhaa isarratti kan qaqqabsiisu yoo ta'e akkuma reefsiin jee jira yakkaan gaafatamta yakkaan adabbiin isaas reefsii kaas xiqqaan isaa waggaa tokkorraa waggaa lama waggaa hanga cimaa tan hanga waggaa 5 deemaa jechuudha waan ati raawwatte sun jechuudha. Fakkeenyaaf ati post gochuu iccitii baasuu kee qofa argite ati iccitii jettaa malee mirga namsanii hoo mirga inni fakkeenyaaf hawaasa keessatti maqaa gaariidhaan waamamuu qaba.
maqaa gaariidhaan waamamu. Suuraan ati kaafte sun suuraa hamilee namni san tuqu yookaan immoo namni sun akka ati poostu gootu sooshaal miidiyaa irratti galakkiftu kan hin barbaanne yoo ta'e. Enden erga poost godhame booda immoo miidhaa qaqqabsiifne taanaaniin namni sun yakkaan simachuu hin danda'a. Hariiroo hawaasaatiin beenyaa gaafachuu hin danda'a. Because miidhaa ati sarara qaqqabsiifte suntu murteessaa ta'a. Waan ati poost goote sun kabaja namsan irratti bu'aan hin hordofsiise miidhaan qaqqabsiisee jira. Maqaa gaariidhaan waamamu. Siigalee namni tokko maqaa gaariidhaan waamamuuf mirga qaba. Siigalee hanga proof hin taanetti waan tokko fakkeenyaaf dhugaa ta'uu hanga ati proof gochuu hin dandeenyetti itti gaafatummaa seeraas irratti hordofsiisaa jechuudha. Kanaaf hanguma danda'ametti ilmi namaa hanguma danda'ametti osoo naamusa qabaatee namummaa isallee namummaa cimaa ta'e osoo horatee gaariidha malee sooshaal miidiyaan waan firii ta'ee fi akka salphatti aksas waan gochuu danda'ame caljettee poost yoo goote itti gaafatummaa yakkas kan hariiroo hawaasaas seeraan sirratti waan hordofsiisuuf kanaaf namoonni sooshaal miidiyaa fayyadaman hanguma danda'an naamusaan fayyadamu waan gaariidhaaf fayyadamu bu'aa waan hordofsiisuu danda'u fayyadamuun gaariidha. Sooljar yookaan waraana 100,000 bobbaasurraa poostii yookaan odeeffannoo tokko sooshaal miidiyaa irratti sheer gootu effektiin isaa baay'ee ulfaata. Kanaaf hanguma danda'ametti yoo sirnaan fayyadamne malee yookaan regulate yoo goone malee haalli itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenya baay'ee rakkisaadha jennu. Almost amma kun Keenyaa miti Keenya actually xiqqoo gaariidha. Kan Ameerikaa amma baay'ee itti rakkachaa freedom speech, freedom expression eegamuu qaba jedhaniif warri falmaa turanii amma seeratti baasaa jira. No. It kills us. Nu ajjeesaa jira. Sooshaali du'aa jirra. Wanti deemamaa jiru freedom of speech kun expression kun miidhaa hawaasa keenya irratti gaggeessaa jira. Kabaja nama dhuunfaa keessattuu celebrity waliin wal qabate. Namni kabaja hawaasa keessa qabu isa salphisu easily. Siigalee leaders hoggantoota biyyaa effektii isaa laala amma effektii laalta bara amma celebrity ta'uu isaa qofaa miti yookaan hogganaa biyyaa ta'uu pirezidaantii biyyaa ta'uu qofaa miti. Politicians isaan kanarratti and then teenagers warreen daa'ima jalatti dhufaa jiran kanarratti miidhaan inni qaqqabsiisaa jiru baay'ee guddaadha jedhanii amma isaan gadi ta'anii seera irratti baasan jechuudha. Baay'ee galatooma ani xumuriitiin jira yaada xumuraa yookaan immoo ergaa xumuraa yoo qabaatan carraa isiniif haa kennu. Waan ammatti kaaftee walii wal qabatee dhugaadhaanis asirratti yaada kennuu kan barbaade ani amma nama akka nam tokkotti nama sooshaal miidiyaa fayyadamudha. So gaafa sooshaal miidiyaa kana fayyadamu rakkoolee baay'eetu achirratti hin arge. Siigalee rakkoo baay'ee miidhaa guddaa qaqqabsiisuu danda'an waan argeef kanaaf namni tokko fakkeenyaaf accessibility maal jedhama sooshaal miidiyaan accessible waan ta'eef akka salphaatti waan argattuuf salphaadha jettee yaaduu hin qabdu. Kanaaf reefu riisarchiinaan reefu siin jechuun sooshaal miidiyaa regulate gochuun barbaachisaadha. Platformiin regulate godhu mootummaan regulate godhu algoritmii walii wal qabatee saala saniin haa gaggeeffamu kan jedhame it kills the nation. Hawaasa guutuu kan without a bullet meeshaa waraanaan ala ajjeesuu danda'a sooshaal miidiyaan. Aadaa kee totally si jala balleessuu danda'a. Duudhaa ati qabdu naamusa ati qabdu. Safuu ati qabdu kana si jala balleesseetiin kaleessa Oromoon aadaa kana qaba, uummanni Itoophiyaa aadaa kana qaba, we are that ka jedhamu kun hafeetiin meeshaa waraanaa tokkoon ala colonize taate gabra taate eenyummaa kee dhabdee bilaasha taate jechuudha. So haalli itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenya waliin wal qabate hanguma danda'ametti ilmi namaa kun naamusaan fayyadamuu qaba. Yeroo isaas muraasa godhe riisarchiin tokko maal jedha namni tokko in average sooshaal miidiyaa sa'aatii 18 fayyadama. Namni tokko Instagram riisarchii kan Instagram hojjete. Namni tokko sa'aatii 18 sooshaal miidiyaa telefoona isarra kan turu yoo ta'e what about the productivity jechuun namni kun
hojii isaa hojjechaa hin jiru jechuudha. Hojii inni qabu san hojjechaa hin jiru jechuudha. So waan kun maal ta'uu qaba? Regulate godhamuu qaba. Ilmi namaa haali social media itti fayyadamu kana irratti barsiisuun, hubachiisuun, to'annoo hordofii irratti geggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif dhaloota itti aanu jalaa ajjeesaa jira. Dubarratti research san irratti and then we crash. Yoo social media kana regulate kan hin goonu yoo ta'e akka biyyatti akka hawaasaatti we crash. Akka hawaasaatti yoo fakkeenyaaf Oromoo yoo jedhame yookaan Itoophiyaa yoo jedhame akka Oromootti aadaa kee eeggachuu hin dandeettu. Sirna kee eeggachuu hin dandeettu. Eenyummaa kee eeggachuu hin dandeettu. And then you lose taata jechuudha. Crash taata. Because social media shape si godhatee si fudhatee deemee jira jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromoo waliin wal qabatee afaan Oromoo dagachuu dandeetta. Aadaa uffata aadaa dagachuu fa'aa dandeetta fakkeenyaaf. Qullaa deemuun aadaa ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf xiqqoo turtee maybe yoo seerri dhorkuuf waan ta'eef malee maybe qullaa deemuun barees okay namni amma underweariin ispaantiidhaan ta'e waa hin danda'amu biyya kanatti. Siigalee mire waan akkanaa kun shape taata jechuudha. That's another way of colony. Taawaan jiruuf hanguma dandametti naamusaan social media fayyadamuun baay'ee murteessaadha kan jedhu yaada qaba. Kanaaf namoonni social media fayyadamtanis telefoona keessan ijoolleedhaaf kennitan please don't do it. Maaloo naamusaan fayyadamaa qusadhaa kan jedhu yaadaniin qaba galatoon. Ayyee obbo Tamaam hedduu galatoon maal jiraadha waamicha kenna dhageessanii asii dhufuu keessaniif galatooma. Ogeessa seeraa obbo Tamaam Ahmad waliin turtii taasisnee irraa waa'ee seeraa qeeyyabattanii baratanii hubattanii akka of eeggannoo cimaa gootan abdii guutuu qabna. Keessummaa biraa waliin torbee dhufu hanga walitti deebinutti horaa bulaa of oolaa deebanaa. Show.